Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan EMN Plus sagalee dhalootaati. Qophiin immoo qophii egereeti. Qophii egeree keenya har'aatiin lageen magaalaa Finfinnee keessatti argaman Finfinneedhaaf bu'aa maal buusan? Hawaasni irraa fayyadamaa turan moo ittiin miidhamaa turan? Ammoo misooma qarqara lageeniitiin erga hojii hedduun hojjetamee lageen magaalattii keessatti argaman maal fakkaatu? Egaa kanarratti kan xiyyeeffannu ta'a. Qophicha dursuudhaan kasi waliin turan guddataa jamaati. Haga xumura qophii keenyatti nu waliin turan affeerraa keenya. Walitti deebinee irra kabajamtoota daawwattoota keenya dhimma kana irratti mari'achuudhaaf egaa dargaggoota istuudiyootti affeerraa dhiyeetanii kanan jiru. Jalqaba irratti kan argamu Teediroos Tafarraatii, itti aansuudhaan ammoo Abdii Bulbulaati. Sadaffaa irratti kan argamu ammoo dargaggoo Fiqaaduu Itichaati. Waamicha keenya kabajanii istuudiyootti argamu keessaniif maqaa daawwattoota EMN Plusiin guddaa galatoomaa isiniin jenna. Ayyee egaa waa'ee lageen magaalaa Finfinnee irrattidha kan haasofnu. Akkuma jalqaba seensa irratti jedhe Finfinnee keessa lageen 76tu jira. Lageen kun magaalaa Finfinneetiif bu'aa maalii buusaa turan? Jiraattotni itti fayyadamaa turan moo hidhamaa turan? Galatooma. Lageen magaalaa keenya kana duratti nutis akka jiraataatti wallaalaa turre rakkoo qabanii turan. Rakkoo nageenyaatis qabanii lolaan gizee dhufeellee uummanni qarqara lagatti uummata jiraatanii jira. Isaaniifis baay'ee rakkisaa ture. Galaanaan fudhatamanii meeshaan qabeenyi isaanii badaa ture. Kana nuti hubannee jira sirriitti. Amma dura waan nuti beenu waan jiruuf jechuudha akka jiraataa tokkotti. Rakkoo kana sirriitti hin beenaa ture. Magaalaan Finfinnee akkuma teessuma isii tooppoogiraafiin magaalaa kanaa laggeeniin kan marfamteedha. Akkuma amma kaasnee laggeen 76 ol meejar ka jedhaman laggeen 33 sanaa oltu waterway magaalaa kana keessa jira. Laggeen kunniin magaalaa kana qaxxaamuranii darbu. Akkuma bishaan qulqulluu baatee alarraa magaalaa kana seenuun balfitti dabalamee summaa'eeti magaalaa kana keessaa bishaan kabaa ture. Finfinneen kana dura jijjiirama dura akkuma jirutti namaafis lagaafis magaalaa hin tolle tolte. Namaafis lagaafis. Lagni keenya lagni qulqulluun taliilli lola'ee gubbaadhaan gara sulultaatiin yoo seenu dakanan gara bulbulaatiin balfaa'eeti baha. Kun asii yoo gadi ba'u immoo qonnaan bulaa naannoo ishee marsee jiru kanarratti horii isaa akkaataa ittiin obaafatu biqiltoota ittiin oomishu irratti serious critical problem ka ture balfatu itti makama. Industirii irraa keemikaalatu lagatti gadi lakkifama. Keemikaalli lagatti gadi lakkifamu immoo darbee qonnaan bulaa keenya kan naannoo kana jiru miidha. Beellada isaa jalaa ajjeesaa lafa fertile infertility godhaa deema. Lafa keessa fertile lafa keessa balleessee lafti akka waan tokko hin biqilchine gochaa ture. Waggaa hedduu duuba deebisnee yoo laallu jijjiiramni magaalaa kana keessatti laggeen irratti uumame laggeen kanneen cure gochuun laggeen qulqulleessuun laggeen misoomsuun magaalaa kana keessatti magaalaa kana qofaaf osoo hin taane uummata naannoo magaalaa kanaa marsee jiru qonnaan bulaan naannoo kana jiru kalaggeen gubbaadhaa ka'ee dakanatti gadi ba'u argatu hundi misoomuudha. Kanaafuu magaalaa kana keessatti faayidaan laggeen irraa argachaa turre hin jiru jechuudha. Miidhaa isaatti baay'ataa ture kana dura. Laggeen magaalaa kana keessa qaxxaamuran hundi miidhaa isaaniitu caala faayidaa isaanii caala. Balfatu itti gatama. Liinkid godhama industirii irraa balfi keemikaalli garaagaraa. Kanaafuu kun kan karsamdirii keessa jiru underground water bishaan lafa jalaa hunda miidhaa balfaa ufafoo rakkoo biraatiifuu kan saaxilaa deemu jechuun hin danda'ama. Magaalaan kun magaalaa ijaan laaluu hin dandeenye. Magaalaa fooliin balfa laggeeniin baattamu kan namaan tolle kan yakki itti hojjetamu kan wanti tokko keessatti hin uumamne ture. Magaalaan kun ijaanuu laaluudhaaf garbage ka jedhamu keessaa naannoo tokko ture. Naan dura laggeen magaalaa Finfinnee baay'ee faalamaa kan turanidha. Maaliin kan faalamanidha? Wantoota goggogaa fi dhangala'oo ta'an laggeen kanatti gatamuudhaan laggeen naannawaa Finfinnee fi Finfinnee baay'ee faalamuudhaan deemsaaf illee kan hin mijanne kan turedha. Akkasumas immoo uummanni yookiin jiraattonni naannoo kana sababa lolaatiin kan buqqa'aa kan turan har'aa yeroo har'aa kana jijjiiramaan booddee misooma laggeenii kanarratti hundaa'uudhaan carraan hojii uumamuudhaan dargaggoonnii fi uummanni naannoo kanaa
itti gammadanii jiru yeroo har'aa kana jechuudha. Yeroo hedduu namoonni naannoo kanarratti haala hin taaneen itti gammaduu osoo hin taane laggeen kana faalamuun laggeen kanarraatiin miidhaan garaagaraa irratti kan ta'aa ture fakkeenyaaf dhukkubaaf illee saaxilamuu dhukkubaan kan saaxilamaa kan turanii fi akkasumas immoo qabeenya namaallee saamanii hattuu gara laggeen kanaatti baqachaa kan turan yeroo bakka dhokannaa ture jechuudha. Bakka dhokannaa hattuu fi saamtota kan turedha. Laggeen magaalaa Finfinnee dhugaa dubbachuudhaa fi balfaa'oo turanii foolii ajaa qabu. Akkuma abdiin jettee jiraataa magaalaa Finfinnee qofa miidhaan ture. Jiraattota naannawaa yaa'a gara gadii jiranillee miidhatiin kan ture. Keemikaala fudhatee deemutu jira. Pilaastika qaruura pilaastikaa kana fuudhee qonnaan bulaa ooyiruu isaa irratti bittinneessuudhaan lafti isa gabbataan qonnaan bulaa irree yeroodhaa gara yerootti haala hin taaneen oomisha aga biqilchuu dhaabutti deemsisuu danda'a ture jechuudha. Egaa jijjiiramaanas ammoo kanneen carraa argatan keessaa tokko lagoota magaalaa Finfinnee keessatti argaman keessaa hundillee yoo ta'uu baate naannoo lageen 8 irratti hojii misooma qarqaraa lageenii hojjetamaatiin kan jiru. Isa akkamiin ilaaltame hojiin jijjiiramaanas hojjetame? Nuti amma dura hojii akkanaa kana takka laalleen beenu laggeen keenya maal fakkaatanii just naannoo bohaartii fi naannoo miidhagaa baay'ee miidhagaa ta'anii jiranii rakkoo nageenyaas ammaan tana ittiin jiru. Kaameraan adda addaa bakka hedduu jira jechuudha. Nageenyaaf rakkisaa miti. Akka duraaniitii miti. Duraan wajjin gizee walitti madaaltu dachee fi samii jijjiiramni kan duraan jiruu fi kan ammaan tanaa jechuudha. Lolli bishaanii galaanni hin jiru namni sodaa bishaanii hin qabu. Bakka uummanni itti jiraatu naannoo lagarraa fagaatanii kondominiyeemiitti galanii jiranii uummata aan beekuutu jira naannoo sanirra namni ka'e jechuudha. Kabaja namummaa kabaja ilma namaa arganii duraan mana ja'anii dubbachuuf illee baay'ee rakkisaa waan ta'e qabrii keessa akka nama galu tokkotti jiraachaa turanii amma immoo kabaja argatanii mana fincaanii qobaa shaaworii qabaa mana nyaataatti hojjetanii jira mana cisichaa jira mana bareedaa keessa galanii carraa gaarii argatanii jechuudha uummanni achirraa kaanii. Jijjiiramanas hojii misooma qarqara lageen irratti hojjetamanii wal qabatee maal taajabdee lageen Finfinnee kanaan dura namni biraan darbuu hin dandeenye funyaan qabataniiti bira darbaa kan turan amma maal fakkaatu lageen sun hundallee yoo ta'uu baate kanneen irratti hojjetamaa misoomni kun irratti eegalan. Baay'ee gaariidha. Amma jijjiirama booda keessattuu laggeen qarqara laggeen magaalaa Finfinnee kana keessatti wanti hojjetamaa dhufe wanti waggaa 7 kana keessatti hojjetame waggaa 70 osoo duubatti deebinee ilaalleeyyuu waan hin hojjetamin. Tokko kan baay'ee faayame laggeen magaalaa Finfinnee kan kanaan dura ajaan isaanii fooliin isaanii nama hin dabarsine wanti baay'ee rakkisaa ture sodaatamaa ture warri qarqara laggeenii ciisee hin bulle har'a iddoo bashannanaa ta'eera. Bishaan magaalaa Finfinnee laggeen keessa lola'u yaa'u har'a iddoo bashannanaati. Kuni waa hunda caala economic benefit faayidaa ikonoomii hawaasummaa waa hedduuf turistiidhaaf hawwata turizimiitiif akka oolutti qarqarri laggeenii kun ta'uun social development civilization kun moderniitii fide uummata keenya irratti lagarratti laggeen kan keenya iddoo balfa itti gannu iddoo keemikaala itti liinki goonu iddoo mana fincaanii itti liinki goonu qofa osoo hin ta'in iddoo bashannanaa ta'u recreational purpose akka itti fayyadamnu laggeen kanarratti wanti hojjetame kun kanaan alattuu dabalatee dargaggootaaf hojii uumeera asirratti tourist destination ta'eera iddoo namni itti hara galfatu ta'eera iddoo waltajjii mini meeting itti godhan ta'eera naannoon kun miidhageera kanumaanuu wal qabatee jiraattonni magaalaa Finfinnee kan kanan dura rarra'anii akka simbirrootti gargara lagaarra turani mana standaardii isaa eeggate mana jireenyaa kan waliinii gamoo miidhagaa waa hunda guuttate mana fincaanii waa hunda qabu sodaan ala ta'e iddoo tokkotti iddoo standaardii isaa eeggatetti galeera uummanni kunniin uummanni kana dura laastikii fi kaartooniidhaan mana laga daaritti ijaarate halkan lolaan achii fudhachaa ture kuni amma
gamoo istaandaardii isaa eeggate gamoo waliin irra jiraate haalli jiruu isaa fooyya'ee dargaggootaaf hojiin uumamee tuuristi destineeshinii ta'ee irreechi qarqara laggeenii irratti kan amma ijaaramee bara darbe kana irratti kabajne iddoo baay'ee hawwataa fi miidhagaadha. Kana dura naannoon sun maal ture yoo jenne ibsuudhaaf nama rakkisa. Kuni fakkeenya ta'a. Misoomni laggeen magaalaa Finfinnee keessatti amma hojjetamaa jiru kuni laggeen magaalota biraa keessa qaxxaamuraniifis akka Direedawaa, Adaamaa, Hawaasaa laggeen akka Bahar Daar akka jiran kunniin akkuma biyyaattu misoomni kooriidara qarqara laggeeniitti hojjetamaa jiru kunniin biyyoota biraatiif magaalota xixiqqaa naannoo keenya keessa jiraniif fakkeenya guddaa waan ta'uuf asitti ijaaramuun isaa asitti calqabamuun misooma kana waan baay'ee barsiisaa fi baay'ee nama hawwatu baay'ee isaa wanta kana caala cimee saffisaan akkuma amma kaaste laggeen 33 meejar ta'anii fi sanaa oltu jira isaan keessaa kan filataman iddoo baay'ee barbaachisaa jedhame 8 irra eegalame kun immoo ganaa 8 biraa dabalamuu fi yeroo qabna ni dabalamas dammoo abdii qabna kanaafuu wanti kun baay'ee waan barbaachisaadhaa fi waan nama hawwatu kun cimee itti fufuu qaba yaada jedhuun taajjabe. Inxooxxoodhaa eegalee amma paarkii Piikookitti kan hojjetamu misoomuun qofaa osoo hin taane bakka namni itti bashannanu paarkiiwwan garaagaraati illee of keessaa qabu paarkii Inxooxxoo kaasuu dandeenya paarkii duultota Kooriyaa akkasumas asoo dhufne immoo paarkii Araadaati illee of keessaa qabu irreechas paarkiin irreechaa ni jira barana akka tasaa yogguu irreeffannaan illee achuman ture yeroo kaani bakki itti irreeffatan malkaan turre bara kana laga qulqulluu irratti abbootiin gadaa malkaa seenaniiti kan irreeffatani kuni hojii misooma qarqara lageen irratti hojjetame keessaa bu'aan tokko kana waan ta'eef malkaatti Oromoon malkaatti deebi'ee jechuun ni danda'ama. Mee Fiqaaduu ati maal taajjabde hojiilee hojjetaman kana? Hojiileen hojjetaman kun jijjiiramaan booda hojii baay'ee nama gammachiisudha. Fakkeenyaaf qarqara lageen irratti misoomni hedduun taasifame kanneen akka dargaggootaaf hojii uumuu irratti kan akka shaayii bunaa hojjetamee jira. Sababa misooma laggeenitiin uummanni asii ka'an duraan akka lukkuutti manneen isaanii walirratti ijaaruudhaan kan turan mana gaarii argachuudhaan aara galfii argataniiru. Kanaan alas uummanni karaa kanarra adeeman dursa balfaa sababa laggeenii kanaan akkaataatti darban kan dhaban har'a iddoo boqonnaa ta'ee namni kamiyyuu taa'ee aaratti galfatee hawatee boqotee kan darbudha. Baay'ee waan nama gammachiisu ta'eetu jira jechuudha yeroo har'aa kana. Namoonni rakkoo kana keessa turan iddoo gaariitti galanii jireenya ammayyaa keessa jiraachatanii kan jiran manni kennameefi mootummaan duraan ture namatu gaaffii gaafafne moo mootummichatu rakkoo hawaasaa kana quban qabaanne immoo maaliif hojjetamuu dadhabee haga ammaatti? Hojiiwwan waggaa 7 kana keessa hojjetan waggaa 70 duraanii keessa osoo hojjetamaa dhufe ta'e rakkoon biyya kana keessa hamma ammaa jiru kun baay'ee ni salphata ture. Sirman hojjetamne mootummaaleen dhufan hundi rakkoo isaanii wajji dhufu. Mootummaan jijjiiramaa kun dhugama jijjiirama uummataatiif dhufe. Dhugama jijjiirama tokkoo namaatiif dhufe. Dhugama jijjiirama lammii isaatiif dhufe. Uummanni magaalaa kanaa gadi mataa qabatee qarqara laggeenii kaartoonii keessa akkuma amma jette riqicharra muka jala goda keessa waan akkana kana keessa jiraate qooxii irratti akka lukkuutti walirratti tuttuulamaa jiraataa ture kun amma rakkoo ummataa kana osoo ummannu gaafatuu baate mootummaa ummataa osoo ta'e ummata kana rakkoo isaa osoo arguu jadhifamu ture kanaafuu ummanni gaafatuu qofa osoo hin taane mootummaan rakkoo ummataa hiiku jiraachuu baachuu isaati principally namni hundi ummata gaafatu ummata qabsaa'u ummata waan dimokiraasawaan akkas tattaafatu wanti jedhamu ture garuu isaa miti amma tokkoo manneenii ka haaromsan tokkoo adda maggaaraati isumarraa iyyuu kaane qonna magaalaa wantoota garagaraatiin ummata kana afootti harkisuudha amma mootummaan kaayyoon mootummaa kana kanaafuu mootummaadhuma kanatu ummata iyyuu nama jijjiirama barbaanne nama rafaa jirus yoo ta'e haala dammaqsee gara jijjiiramaatti harkisaa waan jiruuf rakkoon amma hiikamaadha kana dura haalli ture situation ture hunda ni beekama namni jijjiiramaaf kaka'umsa iyyuu dhabee ummanni abdii kutee karaa hundaanuu ikoonomiin duubatti deebi'ee wanti hundi namni rakkoo wajjin walii galeeti wal tasmaan bahee jiraachaa ture rakkoo wajjin amma ummanni jiru haalli amma jiru kaka'umsi amma mootummaan ummatatti uumaa jiru kaka'umsi amma mootummaan nu keessatti uumaa jiru rakkoo wajjin jiraachuu osoo hin taane rakkina ilmaan teennaaf dhaalchisuu osoo hin taane jijjiiramaa fi badhaadhina dhaalchisuu akka qabnutti ka hojjetamaa jirus ka itti deemaa jirus abdii ka qabnus kana hamileen nuti qabnu kanaaf
Uummanni gaafachuu osoo hin taane gaafiin gaafatameyyuu hiikamuu isaati amma ka agarsiisu. Uummanni dhagamuu isaati amma ka agarsiisu. Magaalaa keenyatti yoo sirriitti ilaalte tarkaanfitti magaalaan teenyatuun footoo istiidiyoo fakkaachaa jirti. Jijjiirameen dhugaa kan isin qabdu jechuudha. Akka footoo istiidiyootti itti miidhagee itti bareedee jira jechuudha. Kuni aangaa'onni amma duraanii qabeenya uummataa qabeenya biyyaa saamanii biyya Oromaa achi geessanii dachillee bitatanii mana ijaaranii eveniif lafa ooyiruullee bitataniiti ooyiruu qotatan ala dhaqanii investii godhan jechuudha. Meekaanaayizidii faabrikaa iddoo adda addaatti dhaabanii hojjetan. Warreen hawaasa sababa misoomaatiin buqqa'anii gara birootiif gara biroo qubataniif waan hin taane haalaa oolan isaan garee warra kanaan dura biyya diigaa turaniiti jedheen yaadaan. Sababni iyyuu misooma sababa misoomaatiin warri ka'an jijjiirama argatan malee hin buqqaane. Hamma garuu haala mijataa argatanii mana mijataa argatanii haala mijataan akkaataa itti ijoollee isaanii itti guddifatan itti mijeeffatan malee akka warri odeessan sun odeessan osoo hin taane jireenyichi akkaataa sana miti jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan EMN Plus sagalee dhalootaati. Qophiin keenya ammoo qophii egereeti. Itti fufnee jirra. Nu duukaa bu'aan amma saffeerraa keenya. Abdii gara keetiitti hin deebi'a. Egaa waan hedduudha kan kaasne. Hojiilee hojjetaman kan ammoo eeguun dargaggoota irraa eegama. Dhaamsa maal qabda dargaggootaaf? Mallaqni yookiin kaapitaalli hojiin kun ittiin hojjetame kan sabbata kee, sabbata haadha keenyaa, sabbata tokko tokko kiisii kenna. Warroota gibira kafalan irraa mootummaan waan kana hojjete. Kanaafi kun qabeenya waloo kan hunda keenyaati jechuudha. Misoomni kun bareedinni kun qabeenya waloo kan kiyyas keetis kan uummata Itoophiyaa kan hundaati. Keessattuu kan dargaggootaa kan humna hojjechuu danda'u. Dargaggoota baay'een isaanii hojii kanarratti iyyuu amma osoo ilaalame baay'inaan warri hojii humnaatiin, hojii barnootaatiin, diizaayin gochuun, injinariingiin, hojii wiildiing waan garaagaraatiin finishiingii irra calqaba irraa haga ammaatti hojii kana warra hojjetan keessaa tootaal warra maanpaaworii naannoo kanatti hojii guyyaas haa ta'u hojii garaagaraatti hojjetan kana yoo ilaalte baay'een isaanii dargaggoota. Kanaafuu hojiin dargaggootaan misoomni dargaggootaan misoome kun dargaggootaan eegama moora dhaloota itti aanuun eegama. Dargaggoonni hafan immoo misooma kana eeganii dhaloota itti aanuuf dabarsan. Bareedina kana eeganii dhaloota itti aanuuf dabarsan. Bakka rakkoon qabu immoo sirreessaa. Misoomni kun tokkoon tokkoon qarqara laggeenii kana ammallee kan irraa fayyadamaa jiru dargaggoota hojiin uumamee fi hojii garaagaraa akka biyyaatti immoo turist destineeshinii ta'ee bakkee hawwata turizimii ta'ee bakkee bashannanaa ta'ee faayidaa hedduu argamsiisaa jira. Kanaafuu kun immoo tokkoo tokkoo kennaaf ikonoomii biyya keenyaati irratti waan guddaa waan dabaluu fi dargaggoon hundi isaa dargaggoon hundi misooma kana eegu keessattuu dargaggoota magaalaa Finfinnee kana qofayyuu miti kan jireenyaan magaalaa kana keessa jiran qofayyuu miti lagni kun qulqullaa'uun balfi keemikaalli laga kanarraa dhaabbatee lagni kun bishaan qulqulluu iddoodhaa kaasee haga daangaa biyyaatti haga naannawa Finfinnee qonnaan bultoota bira gaanitti waan jiruuf keemikaalli rakkoon balfaa kan duraan ooyiruu irratti bittinnaa'ee uummata rakkisaa ture laastikiin wanti garaagaraa sommiin hin bososne kan isaan rakkisaa ture kun waan dhaabatee fi jiraataan dargaggeessas ta'ee qaamni kamuu kan magaalaa kana keessa jiru misooma kana akka ija isaatti eeguu qaba. Lammata immoo qonnaan bulaan keenya kan daangaa Finfinnee naannawa Finfinnee jiru hundi misooma kana sirriitti eeggatuu qaba. Kenna kan isaatis kan jireenya isaatis kanaafuu sirriitti hunda kennaan eeggamuu qaba yaada jedhuun qaba. Misoomni kun akkaataa salphaadhaan hin dhufne. Akkaataa salphaadhaan waan hin dhufneef dargaggoonni keenya kamiyyuu misooma kana eeguu irratti, tiksuu irratti, kunuunsuu irratti hundi isaatiyyuu irratti hirmaatanii osoo egeree dhaloota boriitiif galaa keenya waan darbinuuf hundumtiyyuu irratti hirmaachuu qaba jedheen amana. Keessummoota keenya waamicha keenya kabajanii istuudiyootti argamtanii yaada bal'aa
dargaggootaaf akkasumas hawaasa bal'aadhaaf qooduu keessaniif maqaa daawwattoota keenya EMN Plus sagalee dhalootatiin guddaa ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna. Galatoomaa. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin keenya egeree har'aa dhimma lageen magaalaa Finfinnee irratti xiyyeeffachuudhaan simbiraan keenya kana fakkaata. Qophicha dursuudhaas waliin turte kan taasisaan guddataa jamaatiin ture torban qophii biraatiin walitti deebina nama torbanii nu haa taasisu.